ايجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبدي إبراهيم عبدي أبا جالة جماعة. أنا خاني رادو بدوما خين الرأي نما روميا دا إثيوبيا دا. بكتم أنا خين أجرادا. واي channel أخنا اللي أما راها عربا وخينيا. وفدورا في channel أخنا اللي وفي التانيين. ورين نولالتنين وقفتن. أكنو خيسم مستن أبدينا نسني أجنا. حالا أما جرو واي كورونا خنافي. واي بيجي إثيوبيا خيسة تكاو روميا خيسة سوسون سجرو في. دبريتس واي أباي دبرتي أدمسا بوليسي جبزي تدبا أوفتو. أنا رتي مني إثيوبيا كم مجرتي. تكوتي أكاكبسا ورتي هملي تينيا غوتودا. فقول لي جرانو يادم بيجي خينيا جرا. إتناسي أما قواي كورونا خنران دبدا. كورونا كن الدنيا تنا هندا الدنيا تكوكو دي جنان. إني خيسي سا China هوان نراخي. مقالن China تنمتا مليون خدو تكوكو بدي. إسراخي الدنيا تنا هندا والجاي دريسا مسكينة ولا لا بيخا أصون جنة ورين هيالان هم نقابن رتي نما هم نيسا درن هيالي رتي أجر سيسا جرايتشو. حاجة ما تنتي الدنيا تنا بيوتا دبلا ما في. خدن الدنيا خجيران هندا والجاي جتشولا. خنا خاوجا جنو بيوتا الدنيا تنا خيسا China أمتا مليون سديتمي توكو كنا كبيتره خنا راو مني مليون سدي ندوه ومني مليون ترباتمي وهاي الرافية China نكوبا خنا الدنيا رت تواتي جرتي أكما جمري إسراخي تدرات هاتي أمت تواتي جرتي جل نكوبا خنا نكوبا ما قفصون تين سياسة في كيسا كبا أمريكا نس خنا أفتو China رتي سين نكوبا خنا كا فجأو هدو ترتي جا أمو هدون تري باتي تكفى دا قويا خد شني نمني خن الدنيا رتي خدومه نما أبا من نما إبتكون هزابه مچو China نو يتسنتي رابطكما فيا الدنيا توجه بيسفته هدو سوسو إنسى جمرته چو China نمو فايدة سياسة يتيت ب وسونتين دكوبا خنا كابسويته بيجي خيسا دبم سيفته خمبرات تما فانا بو أجرته چو خنا قفامتي دوا الدنيا رتي أمتها الدنيا تبقى hedduu oomishaa jirti addunyaa illee bira dhaabbatuudhaaf hedduu qabsaa jirti jechuudha. Warreen Ameerikaatiif ama Tiraamfaan poolisii siyaasaa biyya ofiitiin walitti fiduudhaaf jecha isaan qabsaan. Keessattuu mirchaan bara adeemu kana baatii akka Itoophiyaatti baatii sadaffaadha jechuun Hidaar jechuudha. Mircaa adeemu jira jechuudha. Poolisii mirchaa kana itti moohuudhaaf qabsaa jira malee dhugumatti dawaa kana barbaadu qofa osoo hin ta'in uummata kanallee bira dhaabbatuuf hedduu dadhabbii qabaa jechuudha. Poolisii faayidaa isaa irraa argatuudhaaf deemaa jechuudha. Warreen dimokiraasii fi warri riippaabilikii kun biyya Ameerikaa keessatti hedduu wal mormaa jiran. Warri dimokiraasii kun heera biyyattii hawaasan senetii olii kan namni dhibba tokko qabu keessatti olaantummaa qabu nam 53 qabanii dimokiraasonni immoo 47 qabaa jechuudha. Mircaa adeemu kanatti ni moonaaf qabsoo godhaa jiran. Dimokiraasonnis warreen olaantummaa mana heera sanatti qabu kun mircaa adeemutti isaanis Joon Baayidanii wajjin hedduu qabsoo qabaa waan jiraniif Tiraam moo'uudhaaf jecha siyaasaa godhatan jechuudha dhukkuba kana. Ammaan tana Ameerikoonni senetii nama hedduu qabu namni 400 qabu keessatti riippaabilikoonni olaantummaa qabu. Tiraam ammoo mircaa kanatti moo'uudhaaf mala isaa dha'uu haasaa mala isaa dha'uu dalaga malee dhugumatti dawaa kana dhukkuba kana bachiisuu bicha irratti isaan haasan jechuudha. Kanaaf jecha koronaan kun siyaasaa of keessaa qaba. Koronaan siyaasaa of keessaa qaba. Siyaasaa yoo namni jiraate yoo namni jiraanne siyaasaan hin jirtu. Kanaaf jecha uummanni hundinuu akka nama tokkottis akka biyya takkattis dhukkuba kana irratti duula godhuun murteessaadha jechuudha. Fageenya eeggatuudhaan harkaa fi harka ofii dhiqatuudhaan funyaanii fi afaan ofii shafanatuudhaan dandeettii qabnu hundaan dura dhaabbatuu qabna jechuudha. Kanatti aanseetis haala siyaasaa qaba hogga jennu amma biyyattii teenya keessatti Itoophiyaa Oromiyaa keessatti takkaa'u akka Itoophiyaatti siyaasan deemaa jirtu. Koronaa kana warri aangorra jiru itti faayidaa. Warri aangorra hin jirre immoo nam tokko nam lama walgahii gootanii dhiibbarra godhaa jiran jechuudha. Kana hundumaafuu uummanni hundinuu siyaasaa moggatti dhiisee fayyaa uummataatiif yoo dhaabbate gaariidha. Haalli Oromiyaa keessa jiru ammaan tana haala hamaadha. Namni ari'amaa jira, tumamaa jira, hidhamaa jira, du'aa jira jechuudha. Haala kanaaf uummanni amma kan gungumu
tokkummaa keenya kaanete akka dabretti illee qabsoo keenya bakkaan gatuuf hiriiratti sosoona hajuus ni jira jechuudha. Hiriirri kun ammoo kutaan baatii hiriira baatee seensi bahuu oolute kaabaa tibbaan tokko taane yeroo murtaa'etti fuuldura murteeffannee qabsoo qabu qabna malee adda addaan akka namatti soso'uun qabnu kutaadhaa fi kanaanis. Kanaaf jecha ammoo warreen kana taqaawwaman yoo jiraatan namni maaliif ari'ama? Namni maa tumama? Namni maa hidhama? Maa du'a warri jiru yoo kana taqaawwame malee namni biraa kana taqaawwamu hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha uummanni Oromootis tokkos taanee fuulduras qabsoo qabnu hunda tokkummaan malee adda addaan amantiin kutaadhaan osoo addan baanee tokkummaadhaan akka jabaannu uummata keenya yaamisa goona. Kanatti aansee immoo waa'ee Abbaayyaati bishaan Abbaay. Gibxii poolisii addunyaa irratti anaata bishaan kanatti odoo fageenya kiiloomeetirii 1000 meeqarraa jirtu bishaan kana bishaan keenya kan Itoophiyaadhaa kana itti abbaa ta'uu feete jechuudha. Kana yoommaa uummanni dhugaaf dhaabbatee fi uummanni keenya kan biyya Itoophiyaadhaa walumaa galatti hin ayyamnu jechuudha. Kanaaf jecha sosoomsi Gibxii waraanaan gootus hedduu fageenya irraa godhaa jirti. Ammoo fageenya irraa itti dhalutti illee Gibxii biyya isiin lola kaafte malee biyya moota janiin dhageenye. Bara 1970 keessa Golan Tararaa Israa'el irraa Golan Tararaa naannoo Golan Tararaatiin biyya Israa'eltti duuluuf hedduu haatee turte cabtee deebite. Bara 1967 akka Arabatti cabaniit irraa deebanii jechuudha. Kanaaf jecha Gibxii lola kaasuu addunyaatti ni dhageenya malee lola isiin mooteen jirtu jechuudha. Meeshaa akka addunyaatti walitti qabuudhaan immoo biyya addunyaarraa biyya 12ffaati. Biyya Afrikaadhaa meeshaa walitti qabuudhaan tokkoffaadhaa jechuudha. Yoo kana jennu tuulinsa meeshaa waraanaatti meeshaan kun ka tuulamtee Israa'eliif tuulamtee turte. Unkan Araba Gibxii dhiisi Araboonni hundinuu bara 1967 moo'insa Israa'eliin karatti hafee jechuudha. Kanaaf jecha Gibxii fageenya irraa nutti illee dhaloota uummanni Itoophiyaadhaa dhaaba siyaasatiin akka sabattis gurmaa'ee soso'aa jiraatus gaafa rakkoon dhufte tokko taanee guyyuma tokkotti tokko guyyaa miti daqiiqaa takkatti uummanni keenya tokko waan ta'e diina kana dha'uudhaaf deemu jecha ofirraa deebisuuf qophaa'uuf jecha kanas yoomuu jeenyummaa keenya kaduraan addunyaa irratti baroota 1000 meeqa turte san 1000 meeqa amaarri juusaniiti dhugumatti 1000 hedduudha gaafa adwalleeji adwaa jaynoonni ka Oromoodhaa ka Amaaraa ka Somaalee ka Tigiree sabaa fi sablammoonni hundinuu tokkummaadhaan ofirraa cabsine jechuudha. Hoguu cabsinu kana ammoo nuti tokkummaa biyya keenyatiif cabsine jechuudha. Eega cabanii diinni cabee adwatti amma fakkeenyaaf fudhanne jinaarota 11 ture jajjaboo lolchiisaa turan. Jinaarota kana keessa jinaaronni 9 Oromoodha jechuudha. Achi addeebinee moo'inee adwatti eega addeebine immoo gabroonfataan Amaaraa moo'insa san olola godhateeti uummata keenya karaa gabruun barratti daranuu itti cimee miidhaa irra ture jechuudha. Kana qofaa miti. Eertiraa fi Itoophiyaan gaafa walloltillee moo'insa uummanni Itoophiyaadhaa akkuma Oromoon dhibbarraa harka 50 qabdu sagalee guddaadhaan diinagdee guddaadhaan bira dhaabbattee waraana Tigiree sanillee Shaabiyaallee cabsine jechuudha. Eega cabsine immoo waraana kana akkuma adawaa sana olola godhatanii jeenyummaa uummanni keenya wajjin Gimmaa Shaa'ul qabaatee wajji cabsisan jeenyummaa ofii godhatanii Tigireen addeebitee uummata keenya manatti tokko nama hidhaadhaa ajjeesaadhaa turte jechuudha. Qabsoo uummanni keenya tokkummaadhaan qabeen uummatoota Itoophiyaa birallee hidhatee irra Tigireen cabtee odoo humna waraanaatiin hin ta'in jinnaarota 140 guyyaa tokko dalagarraa kaasuudhaan warreen humnaan dhufese waraana 100 fi 381 qaban. Arraan tana Tigireen likkiidha isin galchine Abbaay Tsahayyee Faan Kajaan likkii galanii arra Maqaleetti walitti qabamanii ta'anii jechuudha. Mishigii isaanii tan biyya Itoophiyaa keessa godhatan Finfinneetti mishigii lammaffaa olban Finfinnee irraa Maqalee galan Maqalee irraa irra jaynoonni uummata Tigraay. Deeggarsa uummanni Itoophiyaadhaa siyaasaa fi karaa adda addaatiin godhullee faana bu'uudhaan mishigii macarrashaa san wayyaanota maqaa Tigraay biyya saamisan balleessuudhaaf uummanni keenya qawwee tokko sotti inni siyaasan balleessuudhaaf murannoodhaan daran jabaannee ka'uu qabnaan ja'a. Kana waan ta'eef har'aaf yeroo gabaabduu kana ufuma beeksisuu fi gartee isin jaalleen nu dhaggeeffataniif kan argan hundumaa chaanaalii kana banuu keenya isin beeksisuuf waan ta'eef bal'ifnee guyyaarraa torbaanirraa isinii wajji wal geenyaa faana akka gartee nu buutan kabajaan isin gaafannaa. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Chaanaalii kana immoo subscribe nu godhaadha. Wal qunnamtiin teenya
itti fufti fuulduraafis walitti deebina yoo rabbi jala kaan jiraadha